براتات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إنتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا عرف إنتن أنا ورويل كام التويل كام بعنا جان إنتن هندي كيسانو نورو سنجتشا سلام تاكي يتانسون أكايو فأبو هندي كيسانو دعتنا ربنا ما كار أباتي ملكاو أنا اللي سنلي خالق السماوات والأرض نهاجو التانسون أمة فلسطين أمة الدنيا كيسدر المكمو دعين دعتنا كانت تانسون أنا ودوه الدولة وان كم نشالة جباب سي متى الرئيسين لا بعنا جان أفتن أنا أفو نورو تهات تايس نينجراتشو غاري بكر رأي قالوا لينش تشورو مودا أبيتشون أبام ملا الحمد لله رب العالمين دا إيسا جراني والله جراني الحمد لله أبيتشون والله جراني ومن والله سمنا بريدو أبيتشون أفقوده إجان أفيلادو سمنا أبيتشون دكوز ولا كمسة إجان أفيلادو برباية غافتشاتري كارورساتري هاوين أني رامت إسنال كود أفكار هر ملكاو دندوسا ربين قالت قلت برباد هرف إرقاء دا إسني هنكو إرقان كيا إسنال كو هاويتري إيبول ديتري إسنال كو عندن ديف جنبشون أقامل واسم manni kun ummata seenaa guddaa qabudha. Gootummaan, jaalalaan, hojjetee buluun, ollaa nyaachisuuf, ollaa nagaa kennuun ummata beekamu. Ijoollummaarraa kaasnee seenaa keessan dhagaa, eenyummaa keessan baraa guddanne haala kanaan isin arguu danda'uun keenya waan guddaa yoo ta'e illee namoonni gariin yaadatu ta'a raamadaana lama sadii dhaamsa isin ergeen ture lapheen koos wajjin jaarsa isinuu beektu jechuudha. gari gagasin dhageessifne abbichuun walloo jiranii kamise maashaallah simannaan wallootti abbichuuf godhanii faasofni abbichuun godhanii ummata walloo ummata jaalalaa ummata kabajaa ummata tokkummaadha. dhaquu qofaa miti abbichuun isaa waliin akka turanii fi ramadaana sadii dhaamsa akka erganiif abbichuun ay oromoo jedhan abbichuun kaadha warra gaafilee afaan oromoo afaan hojiitii miti jedhan yeroo walloo dhaqanitti kamisetti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali abbaan malaa leencichi oromoodha afaan oromootiin jalqaba haasaa godhe itti aansanii afaan oromootiin haasaa godhe jechuudha. San qofaan gara nama nyaata yeroo tajjisan gubbaa dhaabbatanii dubbatan ummata kabajamaaf jaalatamaa ummata walloo ummata gartee keessaa ummata oromootiif nuuf irree ta'ee wantee tahee diinarraa dhorkaa turee fi wareegama waggaa dheeraadhaa kafalaa ture san keessa dhaqee akka malee isin yaadee isin hawwuu guddoo dheebbodhee dhaamsolee babbareedduu gartee ilmi ufii saba isaatiif haadha abbaa isaatiin jedhu muummicha ministeeraa achi dabarsanii jechuudha. Kanaaf abbichuu jennaan abbaan malaa yeroo kana keessatti akkuma bara 1819 bara 2018 taantu dhufaa jira jaalalli tokkummaan bakka hundayyuu naanna'u waan tun dhufteef isinuu beeytanii jechuudha. Kanaaf abbichuun hiree argatanii bakki inni dhaqee walloo ture kamisee adda walloo kamisee dhaqanii walloo kamisee keessas simannaa bareedaa ummata jagnaa ummata hayyuu ummata jaalalaa dhugaan ummata jaalaati walloo bara yeroo garii walloo fi jimmaa yoo bira qabu eenyu caalaa isin dorgomsiise dorroo walloo jabaadha. Ummanni walloo yoo manguddoonis keessaa dhumte walloo keessa manguddoon hin jirtu beeytanii ummanni walloo nuuf jecha daaraa ta'anii nuuf jecha cilee ta'anii nuuf jecha shaamaa ta'anii ifaniiti gartee wareegama guddaa kafalanii jechuudha. Ummanni akkasii sun ummata kabajaa qabu ummata gartee sabni oromoodhaa bakka jiru hundi isaatu gartee isaan cinaa dhaabbatuu fi mooraalii yookaan hamilee isaaniif ta'u jechuudha. Ummanni walloo wareegama guddaa kafalee nafxanyootaan yeroo dheeraa gartee ajjeefamaa ture saamamaa ture ummata keessaa diin islaamummaa irratti gatii guddaa kafale ummata dubartiin isaanii gootummaa dalaguudhaanii Tewoodiroosiin Magdalaa Cuwaat Barakkatee Yasseetuun Annaaquu wanda ande sawmoote gaafa gartee diinonni Ingiliz leenjisanii itti ergan dhiira Oromootii miti dhiira Wallootii miti intala Oromootu mataa irraa muree daaraa isaan godhee Ingiliziin salphise jechuudha. Oromoo jechuun uummata baatii miti warri karaa TikTok jirtan naa'ubsaa isin seensaa jirtaniin bayinaa inshaallah. Kanaaf walloo jechuun waloo kenna ummata gartee waliin tokkummaa Oromootii fi wareegama bara dheeraa kafalaa ture. Indagannu kaaboruu meedaa jidduu kanatti ummanni kuni
ummata boruu meedaa irratti magriibaaf ishaa jidduu kumni 19,000 wayii bakka takkatti shahiid yookaan ajjeefaman jechuudha. Akkasuma olumaa 7,535 ol bakka takka akka gorraman. Akkasuma mallee uummanni walloo kumni 30 guyyaa isaan irraa dhumateef dhiiraa fi namoonni jajjabni keessaa dhumatan hireen sadi kennameef. Islaamummaa gadhiiftammoo biyyaa baatammoo ortodoksii taatanii jedhaniin. Guyyaa sanis uummanni walloo wareegama guddaa kafaluudhaan warri seenaa barbaadan seenaa Oromoo kan dhokate yookaan Eddabaqee Giftaar kan mootii biyyaatiin barreeffame kitaaba san dubbisa. Jecha aayyoo takka isinii tuqee inshaallaa jecha lama isinii tuqee sagantaa sana keessaa ba'a. Innis aabboo tokkotu bara chaartaraa 1991 akka Awurooppaatti Finfinnee kan loon tiksan. Gaazexessi Oromoodhaa tokko argee aabboo maaf loon tiksan Oromoo taatanii jedhee gaafate. Lakka akkanumaan ilma koo ilmaan qabdaan qabu fuutee hin qabu waan hundayyuu eega jedhee gaazexi guyyaa lammataa deebi'e. Alaa kulli haali guyyaa sadii keessatti eenyummaa isaanii bare. Aabboo maaltu loon kan isin tiksan naani reebiriin qabu ilman qabu gartee umrii kanaan uf jiraachisuuf loon tiksaniin. Warra eessaa jennaan warra wallooti. Eenyu maqaan keessan jennaan uf maqaa isaatiif abbaa qofa himatan. Akaakuu himachuu hin danda'an balbala isaanii himachuu hin danda'an wallo ta'uu beekan jechuudha. Waan gaazexessaan beektanii bira jalaggalee gaazexessaan kuni gartee dirqamaan waan tokko irraa fuudhe. Gaazexessichi garuu yeroo dubbii tanarraa fuudhe innis ni gaggabe abbaan keenya sunis boo'ichaan bakka jiran follaalan. Hedduu gara nama nyaata. Seenaa isaa gabaabsee isinii hima. Abbaan keenya kun isaa ganna ja'a yookaan torbaa akka tilmaamanitti abbaan isaanii nama tokko nafxanyaa yookaan Oromoo ta'a, Amaara ta'a, Tigree ta'a, Guraagee ta'a, Edoon beekne garuu nama gabbaruu jira. Nama kana gabbaruu dadhaban idaarra jira uzufiin. Guyyuutti dhufee gaafatan gusichi isaan gabbaran kun guyyaa tokko anaa waliin jiru jedhe waloota xiqqoo takka oofnee deemnu ganama dhufanii jedhe. Kagartee gabri marsee gaangee irratti kuuntilaa irra qabu kana goobara na dhufanii jedhe. Duuba yeroo dhufanitti mucaan kun keetii jennaan ilma koo tokkocha koo na jalaan fuudhinaa jedhanii jedhe. Osoo amboof abbaan kiyya boo'u abbaa kiyya dhahanii lafaan dhaanii ana fuudhanii naan deemanii jedhe. Ani ilma xiqqaa ganna ja'a torbaa ture jedhan. Duuba achi guddadheedhaan gaafa dardaree ballage hiree hamtuu takkan na mudatee gurbaa koo ilma koo sitti ni mujanii jedhe. Gaazexessichi gasseenatti ma abbaa koo rabbii jedha. Gartee baruu barbaada anis yeroo nama Oromoon gabrummaa kaleessan jalaa baanii ifti tokko dhufu jira seenaa keessan baruu qabaa jedheen jedhan. Haa ta'u dirqamaan eegatee utwaata dheeraan duubatti abbaan keenya kun ittiin wanni inni jedhe maal isin fakkaata. Ilma koo jedheen waan kana yaadachuu illee barbaadu eega kaaste anaa gannaa tilmaamatti 14-15 ta'u yeroo an ballage ilmaan Oromootu jira shamarran Oromootu jira akka shamarran kana jaaladhee ilmoo irraan arganne shakkii irraa qabuuf na kolaasanii jedhe yeroo nagasseedha kaameraan harkaa bu'ee innis lafa dha'ee anillee lafa dha'ee jedhe hireen Oromoo uummata walloo san turte jechuudha taayyoo takkaattis ni dabala nama 30 ajjeesanii yeroo walloon cabsaniitti gartee hiree takka gaafii sadiin dhiyaateef tokko islaamummaa keessan gadhiiftanii kiristinnaa kaatammoo hin ajjeefamtammoo biyya gannu dhiiftanii baatan isin biyya rabaatii dhuftanii jedhanii Oromoon gariin biyya ba'uu muratte tuuban ajjeefamuu muratte namoonni humna hin qabne manguddoon dubartiif ijoolleen xixiqqoon kiristinnaa ka'uu filatan kanaan Oromoon hedduun isaanii hadha walloon gariin amantii ta'e nagadin dhiifnu garuu Amaara taana warri jedhee Amaara jedhanii waamanii kamiseelleen Oromoo naannoo Amaaraa jalatti wanni waamamtuuf kanaan duuba ayyoon tun maal taate kiristinnaa kaate yeroo kiristinnaa kaatetti galgaluu dhufaniitti guyyuu dhufanii ija soomanaa guutuu mana shakkan irra deemanii nyaata nyaachisan. Nyaanni isaan nyaachisan nyaata kiristaanaati. Booyyee waan hunda isaati. Salaata dhoogan. Salaata shananuu mana irra deemanii eegan. Guyyaa tokkotti seente warri gartee waraanni yeroo san milishaa yookaan yeroo sanii haa jennu. Yeroo itti seentetti anchi aroogit jaartii dullatti ati musliima moo kiristaana jedhaniin gaafiin dhiyaatteef. Wallaahi inee kiristaan neenyatteen jedhaniin. Wallaahi inee kiristaan neenya. Wallaahi ani kiristaana. Maal jedhan sila Gabreeliin or waate barbaadu jedhuun inee kiristaan neenya silaa jedhaniin wallaahi inee kiristaan neenya. Maal agarsiis maaltu jalaa ba'e islaamummaa isaanii qabaachuu jalaa ba'e uummanni walloo uummata seenaa akkasii qabu. Kanaaf akkuma isiniin jedhe Magdalaa cu'at barakkatee seetuun annaaqmu wanda andisaa mootee Magdalaa iyyiti baate waan dhiiraan beennu waan dubartiin beennu dhiirti namni tokko du'ee nugusa warri qaban Tewoodiroos mataarraa buqqifte jechuudha intalti Oromoodha. Duuba warqituu yeroo mataarraa buqqistu sanitti waraana guddaa Ingiliizii leenji'ee dhufee isin dubartiin walloo gaara Magdalaa jedhan irratti yeroo marfame Ingiliizitti iyyate. Marfamee jira bahuun danda'u hireen kiyya duudha. Na dhaqqabaa osoo lubbuun kiyyan badin. Yeroo Ingiliiz humna qabduun qabnuun fiiddee isin dhuftu kormittiin walloo yookaan ammoo Oromoodhaa qaata mataarraa buqqiste. Yeroo dhufanii ni dhaban ciccirtee jirti kaa ajjeesteen dhiifne. Kanaaf waan godhan dhaban mallee harkaa bade. Koree nama 9 ijaaranii koreen nama 9 kana keessa warra Ingiliizii jira.
Itoophiyaa fi Ingilizolii ijaaraman. Isa ta'uu addaan baafachuudhaaf nama isa beeku barbaadan. Namni tokko ka quba miila isaatiin isa beeku argan. Eeyyeen kun Tewoodiroos jedhaniin. Akkam goona bannee salphannee Ingiliz biyya guddoodha. Sanuu Walloo uummanni gartee sabni naannoo tokko waan kana dalageen Ingiliziif fafaa jedhan. Ufajjeesne haa jennu jedhaniiti. Ufajjeesee jedhanii akkasitti san baasan. Eegasii gaazexessaan isaanii kan Ingiliz tokko waan kana ni baasa jechuudha. Walloo cu'at barakkate Magdalaa cu'at barakkate seetuun annaaqim wanda ande soo mootee jettee Itoophiyaa ittiin dhaadatu sun seenaa isinii himaa jedha. Seenaan sun yeroo nuti reebnee bakka san dhaqqabnu Tewoodiroos hin jiru. Tewoodiroos namni ajjeese ammoo Warqituu intala Wallooti. Ajjeechaa bira dabartee ciccirtee biraa deemte eenyummaa isaa wallaalle. Seenaan jirtu kana garuu wanni nu gaafas jennee katabne ufiin ufajjeese jennee shugguxiif seeyif yookaan ammoo guraadee harkaa kennu. Akkas inshallah gama sagantaa kiyya seenuudhaaf abbichuun achi dhaqee uummata Walloo uummata gootaaf uummata jaalalaa sanii kabajaaf jaalalaan gartee keessatti argamanii afaan Oromootiin saba akka ofii jechaatti uummata kiyya jechaa jaalalaan kabajaadhaan achitti argamanii abbichuunis galatoom jechaa ammas rabbi umrii isin waa dheeressu abbaa jaalalaa keessa gabbu'anii kan namni harka fuudhuu barbaade ka qoma kennuufii barbaade akkuma hundattuu jechuudha rabbiin nu waliin jira jecha abbichuuti. Rabbitu nu gargaara. Selee rabbitu namni rabbitu namni waa godhuu danda'a hin danda'u. Wallahi jecha irraa oliiti. Wanni abbichuu isin girrisaan hin dandeenyeef jechi tun takkatti hin geettudha. Namni rabbitti hirkate rabbitu nu tumsa. Hojiin natti dhiisa rabbi naa kadha. Yoo waan dandeettaniin na gargaara. Ati kaa olii gaddeemi shaabiyaan na gargaara TPLF na gargaara. Qawwee qabnaa warra akkastu biyya akkastu nu tumsa jedhi olii gaffiiki. Tuntaan akka qaalii bareedduu ilmaan Oromoo bagga maddanii abbichuun ka lafoota hedduu deemuu jedhanii osoo ajjeesuudhaaf jalaggalee baandaaf girrisaan kenna Gibsiif shaabiyaadhaan walii galee sa'a 24 dalagu leencicha Oromoodha akkuma dheengadda gaafa naannoo Amaaraa dhaqe faannoo intarviyuu godhan. Eessa jirtanii isin jedhanii kunooti dhufee inumaa dhiichisee achitti lafa ragaa gartee wanta akka kan jiru warri faannoo jedhanii jechuudha. Gaafa abbichuun naannoo Amaaraa dhaqee ni yaadattee dheengadda torbaan yoo guddatte jechuudha. Waan jedhanii dirooniidhaan special commando Amerikaan faati qabdu Republican gaaddii kanneen qaba kanneen dachii rabbiidhe akkasitti dhufee jedhanii jechuudha. Kazzaab maa dha'uudha barreessanii maatti dhukaasuudha barreessaatu takka yeroo cufaachuu dhaqee gaala jechuudha. Uummata akka hin jiran walaa shanee walaa faannoo ni kijibdi takkatti illee hin jirtu jechuudha. Kanaaf abbichuun Oromiyaa keessa bakka hunda naannoo Amaaraa bakka fedhe Tigraay illee abbichuun amma yeroo jirtu kanatti dhaqa jechuudha. Maaliif waan kijibduu ganda keessa olii gayyaatu malee namni waan nama tokko illee hin jiru. Lafti isitti hin dhiphatiin warri gartee diina waliin gartee dalaydaan akkanumaan dachi ufin dhiitina lafan dhiitina. Walloo keessa silaa shaniin jirti yan gartee warra nama saamee lubbuu nama 83 mallaqa irraa fuudhanii ajjeesantu jira. Garaa nama nyaata kun kana jechuudha. Kun qabxiin itti aantu shaneeffaannu wal qabatee odeessa karaa Suudaanitti warri sadii walii galee jechuudha. Wayyaaniin tulillee nu dabdee jiran warri shaabiyaa TPLF heerumtan kuni nurrumaa achuma wayyaanii tana afaan Tigriffaa osoo beekee afaan Tigriffaatitti majarra maariifan beeytu warra TPLF kan. Shaneen itti heerumti. Si akka sharaa Islaamaatiin namni tokko yoo heerume haga namni biraatti heerumtu malee deebi'anii fuudhan jechuudha. Isaan garuu dheengadda itti heerumtee marroonfaati ammallee faannoo wajjin Gabra Tsiyoon ni kaayidhatee jedhan. Eessatti? Eessa jiran? Suudaan keessatti. Suudaan keessatti ni kaayidhatan. Maal irratti? Nikeen isaanii Oromoo Araakkiiloo baafnaa asab ka Oromoo laallatu kan Asmaraati kan jedhu walii galan jechuudha. Ammoo salphina biraa rabbitti fide. Yeroo jarri achi dhaqanii walii galan tsamdoo warri jedhan ka TPLF ammoo dhiyoo kana ka balaa isaanii buute warri Affaariitii fi gootoowwan raayyaa ittisa biyyaa alaa kulli haali gara hundaanuu balaa isaan quban qabta kan deemaa jira. Warri tsimdoodhaa gad deebi'ee nuti lakki federaalaa walii galla dubbii nama jajjabdu jedhanii karaa nagaa haasa'uu deemuu jiran. Namni gariin TPLF fi karaa sanii shaabiyaa karaa bantee dhuftii isiillee ni gargaartii ay lafa dhiitan. Marroonfaatii Suudaan keessa dhaqanii biyya ofii cabuu jirtu keessatti beelloo godhataniiti ni kaayidhatanii jechuudha. Wallaahi warri bara kana deemtuu fi warri Oromoo jettaniin kun deemaa jirtu akkasii kasaarte gartee. Walaa jawweetta baqqalaa garbaa jetta warri garasii ni kaa gartee nuti garanaa kana finna yeta abbaatu baloo jedhu hundinuu yeroo isaan garasiin sandala gammardoon biraa garanaatti galte. Maaliini warri TPLF nuti amma laal salphina maaliif uummanni itti ka'ee armii 15 jedhaniin armii 15 keessaan jalatti garagalee ijoollee hiriira ba'aa jirti hawaasni hiriira ba'aa jira. Kana biraan gartee ka raayyaan ittisa biyyaa maashaallah gartee balaa isaan takkaa quban qabneetu itti bu'e addunyaan sooshaal miidiyaa yeroo isaan gabbanan
balaa isaanii buusu jira. Itoophiyaan akkana sin godhuu deemti. Itoophiyaan meeshaa akkanaa hidhattee jirti. Itoophiyaa namuu hin danda'u. Hatta Ameerikaa irraa dubbachaa jira. Even Ameerikaan balaa tokko itti himte warra TPLF-tiif shaneeffaannoo inni illee maali? Diroonii Itoophiyaan gurgurtee Suudaan waliin dha'aa jirti jedhanii. Diroonii Itoophiyaa dadhabanii Suudaan keessatti kan Suudaan dhukkee irraa galgala kan dhagaa caqasaa. Diroonii Itoophiyaadhaan badalattee taphaatii miti. Gartee jeneraala ciraa tokkotti gurgurtee kaaniin dhukkeessaa jiranii. Itoophiyaa kolkollee jedhan sheemini biroodha. Akkasumas lafa dhiitii ganda keessa deemii akkas ta'ee jedhe. Adda biyyoonni guddatan diroonii Itoophiyaa dadhabne jechaa jiran. Diroonii Itoophiyaa gurguruu hin qabdu eenyufaatti keessaayyuu biyyoota dhollaa jiranitti. Dubbii ajabduu gaddeemuu jira abbichuu irratti isin quban qabdani. Ati ganda keessa deemiitu maani akkas ta'ee maaliin badee jedhe dhiirri gartee addunyaa hiisisu jirti. Soo kanaaf warri TPLF warra kaaddiqqaattullee siyaasaa keessa turanii wanta ammoo isaan muddamsiise maali? Kaleessa ministeerri hajaalaa Itoophiyaadhaa kaleessa mardoota akka asmaraan gahan jechuudha. Yoo isin adaba bituu baattanii nuti waan deemu hundaa irrattuu qophii qabna. Mootummoota warra dippiloomaasii addunyaatiifis dhaabsaan dabarsaniif Eertiraa erganii adaba bitaa. San ta'uu baannaan nu karaa nagayaatiin waan jirtu guutuu fixannee jirra. Tuttuqqii teessan kana ammaachiin obsinuu hin jenneeni. Asiyaasa furkii dhiinni sukkaarri illee itti ga'ee sirriirra lafa eeggalachaa buleen jechuudha. Maaliif wayyoo jecha wayyoo jedhanillee Itoophiyaan kunooti ifa baatee sidhanaan jette tana dubbiin caddifneen ta'e nuufirraa gartee tankaarfiitti fudhannaa jedhe. Osoo nun dursinaa sanii beektu lol dha'uufi miti bariin. Sababa barbaadaa tureen Itoophiyaan na jedhee himachuuf. Waraana isaa yuunifoormii Shaabiyaa irraa mulqee TPLF uffisaniiti Affaarii ergan. Haraayyaan isa biyyaa seenee warra san dha'uu barbaadan jechuudha. Garuu mootummaa Itoophiyaa qoree hin baafna jedhe malee takka tankaarfii akka isaan barbaadan hin deemne jechuudha. Qoree marfeedhaan baafna hin jenneen. Soo kanarraa akka ka'e Eertiraan kaa'oon isiin jettee amma achi gartee nuti kaanu tuqanii jiranii loon rabbananii jiranii uf ittisu salfi diffeensidhaan sanitti seena jettee kaleessiteef jechuudha. Osoo isaan akkanatti ta'an ammoo jeneraalonni Oromooillee gabbaanii Itoophiyaallee gabbaanii dhukkee irraa kaasan. Innis maal jedhaniin balaan takka amma asmara galtee asmaraan hirriba dhabde asmaraan hadhaa jeequmsa addaa keessa jirti. Kuni tapha kubbaatii miti jedhaniin. Dhagaa jecha Mustafaan duraan isiniin jedhu warri na jala deemtan dhageettan. Kun tapha kubbaatii miti. Tapha barre tapha kilaashii fi dishqaatillee miti. Jecha akkasumatti ilaala. Jechi jeneraalonni jedhanii lolli kun lola dirree kubbaatii miti takka. Kan namni gartee gamaa gamana dhabatee harka dha'ee waliin jibatu yookaan immoo tifoosee waamatanii gamana dhaabbatanii boloo jedhan. Sun kaa deebii warra jawaara fa'aa warra gartee maal jedhe jawwe daboo jedhe daboo miti maal afaan naannoo argamu akkasiitiin hime guuza waamatan jedhee dubbiin akkasiin jedhee akkasiin laaltan san warri saayinsii waraanaa irraan beekne warri saayinsii siyaasaa irraan beekne ka daboo waamatanii dirree kubbaatti harka dha'ee waliin jifachiisanii miti jedhamu. Kana qofa iyyuu miti kilaashii fi dishqaan gaara seennee kan loluu miti jechuudha dubbiin. Gaara fiinnee akka durii wal ariinee gaara gubbaa wal buufnee taankii madaafaa wal ariinuu miti jedheen zabanni zabana teeknooloojiiti. Nama teeknooloojii harkaa qabuu fi nama dandeettii qabu qofatu adda his winner namni injifataan yookaan ammoo irra aanan eenyu nama teeknooloojii gartee dhaqdhaq godhee gabbaasuu danda'u qofa. Kanaan alatti waan feete baattee adeemta akka Gibsiitiin raftaa jechuudha dubbiin. Gibsi akka Afrikaatti waraanni isiin hin qabne meeshaan isiin hin qabne hin jiru. Ameerikaan waan istoora isii keessatti hafe guutuu gara Gibsi as feete jechuudha. Afrikaa keessatti tokkoffaa dhagaruu qilleensaatiin Afrikaan guutuun ija qalaw gootee Itoophiyaa laaltee jechuudha. Yaa Rabbi Itoophiyaa nurraa qabi. Du'aayin addunyaan godhachaa jirtu maali? Yaa Rabbi Itoophiyaa wal nu tuqsisini. Itoophiyaa daangaa isii dhaxxanii tuxxanii maal jette isin dura Keeniyaan? Eenyu maqaan isaa eenyu namichi Keeniyaa sana? Itoophiyaan Israa'eel Afrikaatii jedhe yataa abbaatu baloo jedheen mee maal gootii Keeniyaan gartee duriyyee ganda keenya keessaa hirriba dhoorkiti. Akkanaan hirriba hin qabdu danqara balleessaa bultii Keeniyaan gabbaateetumaan Itoophiyaa namni danda'u hin jiru amma achi Israa'eel Itoophiyaati jetteetu. Keeniyaan tunulee tajaajibaati. Eenyu maqaa isaa Somaaliyaa namtichi sun ministeera Keenyaati. Daala rammoo miti abbaa kiyya Jawaar. Dhiyoo kanaati. Ji'a lama geenne ji'a tokkoof ho'i ji'a lama geenne. Waa'ee Afrikaa gubbaatti Itoophiyaa sodaanne jedhan. Gartee Itoophiyaan karaan isiin deemaa jirtu teeknooloojiin meeshaan lolaa isiin hidhachaa jirtuuf oomishaa jirtu kuni shakkinee jedhan gartee. Shakkinee jenne gurbaan.
shakkii tana fide jechuudha. Kanaaf karaa warra asmaraa kana dubbiin deemtu jabu ammoo mardoo biraa isin hima. Asmaraa mardoo isaan takka garteen niyyatiin Asiyaas Afawarqii mardoon hamtuun itti galtee jechuudha. Akka mardoo baddu Asiyaas Afawarqii amma mataa cabsee duula isaan Ijiptii wajjin yoo xiqqaate waggaa 5 jaakarraa dalagaa turani humni ittisaa Itoophiyaadha insaan jechuudha. Dameen abbichuun ijaaranii qasharam gootee warra tikaa isaanii nama tokko nama tikaa guddaa dokumentii guddaa fi keessaayyuu ajajoota waraanaa biyyattiidha warroota gartee kumandaroota olaanoo information isaanii kamaatii isaanii profaayil isaanii guutuu jechuudha. Waan silaa barbaachisu teessoo isaanii guutuu guuree isaa karaa Asmaratti erguudhaaf isaa deemu qacam godhee humni tikaa jechuudha. Kolkollee janshaamini biroodha. Eenyu seetaati. Namni kun imbaasii maqaan isaa himamnee gammaatti warri waan kana baasanii imbaasii Jarman keessa dalagaa namoonni caasaa waliin dalagan akka jiru ta'e jechuudha. Odeeffannoo hedduu guuree gara Asmaraadhaa erguudhaaf inni waliin qabe guutuu isaa wajjin osoo inni waan argates dabarsee gama sadiitti hin dabarsine qacam godhan jechuudha. Kanaaf jireenya raayyaa ittisa warra hoogganoota jechuudha kanneen guutuu isaa guuree gara Asmaraatitti dabarsuudhaaf isaa qophaa'ee waa hunda godhu rabbiin isa qabe rabbi isa haa qabu jechuudha. Dubbii jajjabduu duuba rammallee waan xiqqi dalagaan turre wanni asiin dura godhaa turre. Dubbii xiqqii miti jechuudha. Ji'a sadiin dabran keessatti basaasonni hedduun to'annoo jala oolanii jiran. Ji'a sadiin dabran keessatti warri Asmaraan bobbaasan jechuudha. Dhibbootamatti yookaan ammoo 200 ta'uu danda'a information akka innetti. Namoonni hedduun to'annoo jala oolanii jiran. Kunniin waan basaasa xixiqqoo gadaantu jechuudha. Kun mootii barguddaa. Kun imbaasii Ameerikaa keessa qaxaramee dalagaa achi keessa taa'ee achi karaa saniin waan hedduu dalagaa jechuudha. Damee dantaa tikaatii fi poolisni federaalaa waliin ta'uuf ammallee deebi'ee nama 224 warroota gartee ergamtoota shaabiyaadhaa warra bobba'an to'annoo jala oolchanii jiran jechuudha. Nama 224. Akkasuma miseensota shanee warroota shanee illee humna qabdee daa'imman basaastii wanni ofii tuffanna malee. Shaneef miseensota TPLF illee warri shaabiyaa basaasaman nama 90tu to'annoo jala oole. Shanee umrii sin taa'in ofiiyyuun jirtu sunuu lamaan sunuu harree ofti jedhan. Ofiiyyuun jirtu sunuu namaa ergamti. As deebitee ammoo Oromoo qabsoofna jettee jechuudha. Kolkollee janshaamiin biroo. Ganda jala yaatee gartee waa qoccee asii achi darbiti nama. Saree badduu saree gara ofii nyaattu. Ambi kuuwwan kaayoo basaasuuf qaba. Waan isin ajaa'ibu garaagarummaa jira. Faannoo tana irra biyya tana jaalata. Faannoo jedhan kun Itoophiyaa irra gartee biyya xiyyattee ilaaltee jechuudha. Hagamma karaa basaasaatiin waliin haa daladdu malee information an qabatti faannoon agarre. Shaneen tokkoffaa. TPLF aanteetiin namni asii gartee Itoophiyaa tana gurgurachuuf deemu eenyu shaneedha. Kanaaf miseensonni shaneetii fi TPLF namoonni 90 to'annoo seeraa jala oolchanii jiran. Mootummaan poolisii federaalaatii fi dameen dantaa tikaa biyyattiidha jechuudha. Kaaniif ammoo Gibxiif Shaabiyaan waliin gartee biyya tana keessa akka yeroo dheeraadhaaf quba qabdanii sinimaa turre kuni Gibxiif yookaan ammoo Gibxii fi Shaabiyaan Asmaraa fi yookaan ammoo gartee Kaayiroon wajjin basaasota hedduu biyyattii keessa bobbaastee yeroo dheeraadhaa fi biyyattii tanan kuruudhaaf dalagaa jiraachuun karaa information yookaan odeessa arganne kanniinitiin bal'innatti bahaa jira jechuudha. Basaasonni kunneen kan dalagan boriin guddaan kafalamee fi keessaaf alaa walitti qindaa'anii dalaganii yeroo jawween as gubbaa dhufee sooshaal miidiyaa gubbaa waan hundaaf hin dhajeetu tapha seetaniisi. Guuza jira akkana Oromoon hin cadhistuu faannoo waa sadii meeqa maqaa dhudhe faannoo takka TPLF 2 shanee sadii tuun Suudaan kan inni maqaa keessaa dhudha jechuudha. Uumaas itti nafne alqarraabbii takka illee itti nafne akka dhiiraa daladdee. Findee jirra waan maraa jedha qoora dhaatee daalachi. Carri sanaan kamsaa takka nu hafee jedha. Adda ammoo mucayyoo waggaa 12 naannoo gara Arbaa Mincii kanatti ajjeesan. San poostii godhan malee. Inni hoomawii reeffoo du'e bas inni waan inni argitu du'e. Mootii uma jedhan kana fuudhii afur buuse. Saree maraqaa gartee yookaan ruumichi yeroo raqni lafa du'e samii keessaa boqoonu duumessaa olii dhufa jedhan. Seelee koqii bahee kennu gansaa ubsaa koqii bahee. Duuba
namni wanni inni nu dadhabneen bara ilma namaa dhiifama isinii kenna warri karaa naawusa warri kana bara waan godhan warra dandeettii qaban kan agartanii kun kan bututtuu nama agartee basaasni guuran kunniin shaneen jedhamtu nama warra inni qindeessee erga akka isaan nama siyaasaa biyya 128 gorsan hin jedhani namni gariin biyya 200 hin jedha addunyaa irraa biyya 200 hin jirtu. Jawween basaasa leenjisee inni erga as keessa birrii Ijipti irraa ittiin qocatu qacam goote dhiirte jechuudha. Sinigalee waa katabduna isin yaasaa keessaa warra ganda jawaarii kana yaate. Jawaar gandan qabu warri arsii mattee akkuma isaa gartee bakka irraa dhufte wallaalle waa barreessitu intu kana namni tokkollee itti katabdanii eeka nama bututtuun ganda keessa deemte waa gootu bar ganda kiyya kanaa yaate ana beeka. Ganda keenna kana waan jiru isin waan ganda ilmaan sikkoo mandoo baalee farsii keessallee warra nu lafan waa qotaniif galleenii fi sidaamaaf walaayittaa kana faaqa warra keessatti illee hatta sidaamaaf walaayittaa keessatti warra gartee dubartiin nutti hin galtee wal kan naaf folcha namoota hayyoota na dura jira. Kanniin irra laalina arsii maqaan balleessinaa ilmaan sikkoo mandoo. Ilmaan sikkoo mandoo jagna hayyoota agartanii beektoota uummata agartee seenaan beekamu warri jawaarii jecha Muhammad Jimmaa maal jettaa baatu hubadhutte mee gubbeessee tokko waa katabe Mustafaa ko barumti engalle naaf engalle mamati mate barres kilina intane sore abakiya ifam so akasi amma wonni ka deemutti jiru fi addunyaan irraa iyyuu jirtu dubbi jajjabdu maali fi Itoophiyaa tana akkuma laaftuu se'anii karaa tikaatiinis karaa lolaatiinis keessaayyuu Oromoo yeroo jedhan Oromoo tan namni durumaa ilaala beektanis Oromoo yeroo jedhani Oromoo tana namni mana akka laafatti lafaan dha'ee gartee waa godhu isanii jechuudha. Kanaaf gaazexaan The Economist jedhan wanna hedduu qabatee bahe fuula isaa irratti The Economist jedhan wanna hedduu dhattanii dubbisuu dandeettanii qabatee bahe fakkeenyaa fi shanii fi faannoon faati wanna itti walii galu namni kaa'ee TPLF qabatee Suudaan keessatti kabaase isa jechuudha. Fuula sooshaal miidiyaa addunyaa kanaa ta'e kan deemutti jiru isa jechuudha. Kana qofaan warroonni Suudaan warri Gibsi miidiyaaleen Gibsi jechuudha. Ustaaz Jabaal jala yoo seentan waan ajaa'ibaa agartanii wanni isaan godhaa jiran fakkeenyaaf isaan amma lafa dhabanii waan jiran kofii loluu dadhabanii shaabiyaa enu shanee fi faannoon dhiifama shaneen keessa hin jirtu faannoof shaneef TPLF jarruun geetti mootummaa kan dhukkee irraa kaasuuf jedhanii jechuudha mootummaa kana cabsuudhaaf garuu abbichoon kun nuti naannoo Amaaraa lammaffaa itti deebi'e Wallos Amaaraa jala kutanii ka naannoo addaa Oromiyaadhaa naannoo Amaaraa jedhanii Deengaddas kaa Gondarii Gojjam gaafa abbichuun dhaqe naannoo Amaaraati Oromiyaa illee bakka hunda dhaquu jira. Isaan ammoo namni lolee waa godhu Gibsiif Jawaarii wajjin walirraa fudhachuu wanni isiin fataatuun maalidha jarri lachuu Itoophiyaa ka'uun kurruun Oromoo shanee fi faannoo fi Ogaadeen ijaarreeti Oromiyaan kurraa jedhan yoo waan biraa dadhabne nuti Oromoon uummata bitamaadha ufii uf ajjeesaa ufii rasaas ufidhaa ufii haata ufii godhaa jecha kana Gibsi qofaa miti jedhe Somaalee Hasan Sheekh Mahammad jecha kana jedhe jechuudha maa irratti yoo Itoophiyaa ka dadhabnu taate yoo ka dadhabnu taate bitama wallaalaa Oromoodhaa ka uf ajjeesu kana ijaarree Itoophiyaa keessaa ka nageenyi hin argamne goona jechuudha. Asiin gara Harargee kanaanis Harargee keessa ciisaa bitamaan karaa ilmaan sikkoon baaleen asiin karaa Booranaatiin karaa Mooyyaleetiin jechuudha asiin karaa Wallaggaatiin gara hundaanuu jechuudha. Ni jiraa midayyuusa kenna ka liqimsaa isaa malee waan takka illee ilaala ka yeroo Oromoon hangootti dhufte jedhan gartee dhukkubsatu. Garii garaa naawwata garaachi abbichuun maal jedhan hedduun namaa yeroo Oromoon bakka takka argatte maal jedhan abbichuun gaaf dura garaan godhufan gangalataa osoo garaachi quuncaa sirriirra gangalatan sirriirra lafa dabranii jedhe ganama lafa of argan jedhan abbichuun hinaaffaan warra hinaaffaan gubatee gartee kana laalina dhiisaa jedhan abbichuun akka jalqabu dhufan jechi isaanii kanaa jechuudha warra hizbiin gubde ni beekan abbichuun gaarii beekan warra gartee